isini dhaamu warreen shamarranii jechuudha. Jaarsa osoo qabdanii mana arbaa teessanii dhiira wajjin wal jaasoytanii jaarsa keessan dhiiftanii yookaan ilmoo irra darbitanii deemuun wanni kanaatu hedduu takka babal'attee jirti biyya tana keessatti jechuudha. Biyya tana keessa waan akkanaatan hedduu bal'oo agarra waan akkanaatan akka nurraa dhaaban jennaan uummata. Stop jennee jirra shamarri osoo jaarsa qabdanii dhiira jinaa jentan stop. Akkasumaanuu gamanumaanuu ani maaliif ati immoo miccir jaartii tiyya fuudheettee haarana qabdaan. Jaartii sanni siinaatu gaafata maal goota miccir keenya. Diinam isiin tun dhiiraa hojii teessee guddaan naaf isii idduu jira. Akka nama jaarsa qabuutu dhiisi. Nama dhiiraa wajjinu takka haasawaa afaaniin godhin fakkaatti maashoon. Maal taatan? Sannaaf isii wal gaafa. Amma dhiirtinis hedduun na bira dhufa. Itti haasawatanii amma ashama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirtanii isiniin jechaa jirra galata waaqaa baga jiraattan baga jiraanne har'a keessummaan qaba. Turiin haadhaa fi obsa abdiisaa. Firoo abdiisaa maqaa isaatillee hin beeku. Sababa jaartiin jalaa baddee jaartii isaa baddee dhuftee an dalagaa naqee akkasuma maqaa jaartii isaatiidhaan jaartii tiyyattillee maqaan naa moggee waan saniin birraa buusa jeetin akka jaartii tiyyan ta'inii jaartuma isaa hordoftoota keenya turiinaadhaan fitii hottu jeen har'a. Kanaafuun har'a keessummaan tiyya isaanii turiinattiin isin dabarsa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya dirra jirtu isin ibsa baga jiraattan bakka jirtan maratti salaamtaan ta'e. Onnee raabbukkatee isin barhaageessu isin sammaan dhuftan jechuun keessa hin oolamu akkuma miccir isin hime darsamaa shoo ta'anii isaan kararraa qabee fidee miccir bilbila himee fi isaan lameen wal bira fidee jechuu har'aan tan salaamii gaafiroo. Egaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan hordoftoota chaanaala miccir show. Egaa wanni nani si bira dhufeef akkumaan viidiyoo takka halgadda deengaddaa takka dalagetti haati mana kiyyaana jalaa baddee turte. Viidiyoo gabaabduu takkaan isaa wajjin arge saniin irraa adda baafadha jeetiin bira dhufe laakiin akkaan yaadillee miti inni na biran jirtuu naan jee jechuudha. Ani nagarree naan jee na bira dhufte dalagaa bultiitiin ergee jee inni akka isaatti jechuudha. Viidiyoo sanillee namaatu waliin na waraabee jechuudha naan jee kanaaf hordoftoota keenya. Ati isin eega seerkas jalaa baadde hangam takka geesse? Isin eegana jalaa baadde baatii afur geesse. Akkamitti wal jalaa baddee na bira dhufuu dandeesse isin tun? Isin dalagaa mana arabaattiin quba qabaaniin kun. Dalagaa mana arabaatiin eenyurraan geessite ati akkamitti geessite? Isiimoo isii dalagaa mana arabaa ifumaaf hin geesse. Arabni na gaafate. Tamam akkaan geessetti osoo niif hin gartee miti hangaanan dhufee dalagaarraa buusuu hin bu'in akkan baane jeeni hin baatu turte jechuudha. Si galaa miti mucaan bira dhiifteeti dalagaa bultii qotte torbaan irra waati duraan si galaame torbaan osoo rawaatuuti mucaa dhiiftee irra waan achumaan maallaqa si fudhatte qottee naan jeeramni gizeen dhaqee gaafadhu jechuudha torbaan san gizee dabu si galee san irrattiin barbaadee jechuudha karaan barbaaduun karaa biraallee iyyaafadhee dhabee karaa miidiyaa kanarra yoo fuula rabbiin naa hiree viidiyoo maxxansu eegale. Osumaan viidiyoo maxxansu as deebisi haadha amma jalatti arge. Ati haadha amma hordoftaaf wanni akkamiin argachuu dandeessi? Haadha amma hordofuun ture hordoftoota isiiti. Isiin hordofaa osoo isii hordofuu isuma jalattiin arge jechuudha viidiyoo sana. Sababa saniitiin raqama isii iyyaafadhee isii irra dawwalee jechuudha. Haadha amma irra dawwalte. Anillee viidiyoo isin ati haadha amma sanii dawwalte san argeetiin. Hordoftoonni illee boomichi jaartii namaa fuutee jaartii namaa maa fuutaa deebisii kanaan juufaa jiran komantiidhaan. Hordoftoota kiyya kaa'uun asumaanuu jaarsi maashoodhaa taatee amma akkasitti boochuuf isa kana jaarsi maashoodhaa. Anis dalagaan geesse malee hin fuune isiillee ni dhufti fuudheetiin asumarratti miidiyuma kanarratti isaa kannaan ansafaaxaan na biran jirtu. Hordoftoota keenya maali jennaan gaa wanni kana baay'ata. Dhalaan jaarsa dhiiftee jalaa baduu deemtee dalagaa gara biraarraan seentee chumaan cal jalaa jetti deemtee chumaa osuma dalagaa sanirra jirtu dhiira jinaa jentee dhiira heerumti. Osumaas kanaa ilmoo qabdu hordoftoota keenya biyya tana waan akkasii jira.
viidiyoon bilaash hin dalagamu ogguu haa dalagamu wanni asirratti ol baanuuf akka gorsa namaa taatuuf asirra ol baanee waa dubbanna hordoftoota keenya akka fakkeenya nurraa fudhatan jechuufi malee kaanee nu haalaadhaaf dhaadannaa wayitiif as gubbatti hin baanu. Kanaafuu shamarri dhiira mana dhiiftanii jalaa baddanii dalagaa seentaniis shamarri jaarsa osoo qabdanii dhiiftanii biraa yaatan maaliif dhabuu jira qabeenya kana rabbiin namaa kanna duniyaan tun takka oli takka gadi qabeenyaa jettanii shamarri dhiira dhiiftanii jaarsa miskiina dhiiftanii jaarsa maallaqa qabu jala meeyxaniis dhiira maallaqa qabu barbaaddataniis biyya arabaa tana keessa bifa hedduu jira biyya dhalaa fi dhiirti wal cinaa daleeydee waliif fidatanii hordoftoota keenya yoonii fi waan kana gama lamaan laffa'uun kun walit jabaachuu baate kun maallaqa hin qabu jettee harki tokko kophaan shubbisi yoo kanatti waliin qabin malee biyyarraa eega baane walumatti ida'ata namni kana harki qallateettee asuma dhiiftee hogguu kabiraa heerumte waan akka maleetti cubbuudha keessattuu gaa shamarri jejelloodha rabbii isin haa qaceelchu nullee rabbii isiniif haa qaceelchu obsa abdii saamee maal dhaamtaaf hordoftoota. Egaa hordoftoota keenya wanni isinii dhaamu warreen shamarranii jechuudha jaarsa osoo qabdanii mana arabaa teessanii dhiira wajjin wal jaasoytanii jaarsa keessan dhiiftanii yookaan ilmoo irra darbitanii deemuun wanni kanaatun hedduu takka babal'attee jirti biyya tana keessatti jechuudha. Biyya tana keessa waan akkanaatan hedduu bal'oo agarra waan akkanaatan akka nurraa dhaaban jennaan uummata. Stop jennee jirra shamarri osoo jaarsa qabdanii dhiira jinaa jentan stop akkasumaanuu gamanumaanuu ani maaliif ati immoo miccir jaartii xiyya fuudhee itti haarana qabdaan. Jaartii xiyya fuudhee jeetiin haara si qaba osoo nii fi arraan tan akkasiin natti giseen si dawwalu san afaan bareedaa na tasgabbeessuu baatte karaa inni dhufuun karaa nagaa kanaa miti ture. Si galee? Okay. An nama biyya tana keessa ture bara. Nama kalma dhalaa hundi gubbaan faca'ee fuudhuu miti. An sin beeku jechuun wal beena. Wal beena. Hordoftoota keenya turiinaan beektan obboleetti haadha Ammadii. Haati Ammad akka nama keessaa utaalee jirti. Keessaa utaalee jaartuma gurbaa kanaati ni fuudhe jettee qa. Waan fuudhaa keessa hin jiru immoo rafee ka'uu jiraachuu qofa irratti hundaa'an. Maaliif biyya teenya jirru biyya teenya dhugaa namni taa'ee nyaataa waa hunda fayyadamuu danda'a. Dhalaa lamaa mi'a furuu fuudhuu danda'a. Taa'ee nyaata namni asin namni fiigee waa funaannata. Hogguu akkam dhalaa lama godhachuu qaba hordoftoota keenya. Achumaanuu haadha Ammadiinis tasgabbaa'ee ja'anii hordoftoota keenya obboleettiillee naatti himtu turina. Haadha Ammadiif mee asuma keessattuu maal dhaamta angaluullee baadhu edanaaf si wajjillee deemuu baadhu viidiyoon ilaalte haati amma waan ta'eef. Haadha Ammad galeetiin tasgabbeessaa haadha Ammad wanni jaan kun akkuma isaan lameen kun silaalee fi dubbiin tun dhugaa taate akkatti wal biran ta'anii jechuudha. Fideetiin garsiisan ani asootii bitaa isaas. Dhugaa taate akkanaa miti saniifuu kabajamtoota hordoftoota fi haadha Ammadiif illee wanni ni silaa dubbiin tun dhugaa taate isa kana bira taa'ee miccirilleen afaan guutuun jaartii ta'e siifiin fidaa asirratti si haaseessaa ammaan siifiin fidaa hin je'uuni jechuudha. Waan dhugaa hin ta'iniif siifiin fidaa jeen haala mana keetii jaarsa maashootii saniifuu haati Ammadis tasgabbootti akka duranii sanii miti tasgabbiidhaan bayyanachaa deemuu qabdi isinis. Egaa hordoftoota keenya mucaan an dhiira muufachiisuun fedhuu dhiirti tun isa malees akkuma jaarsi turiinaadha na biratti harkatetti fi inninis akkamatti gaa hanga obboleettisiitiin qabaa malee na biratti harkate dhalaan baay'eedha. Namoonni hedduu jira kan inni ol hin baasin akkamatti harabshaan godhufaa jira namni jaartii xiyya fi diboo jaartumaan kaleessa dalagaa nagafaa arra ammoo namni dalagaa nama na hiixanis asumaanuu. Biyya feetan jiraattanii biyya arabaa tana keessa biyya feetan yoo jiraattanis gaafattan malee shamara akka dalagaan ergine tanaan isiniin jaa shamara ozoonii fi akkami maalummaa isii hin beeyne akkam akka isiin taate hin beeyne yoo zoon gaafanne dalagaan hiixanii jaarsaa fi jaartis addan baasinaan isiniin jaa asumaanuu tanaan isinit dhaammadha namoonni biyya arabaa tana keessa shamara dalagaa ergitan anammaddaan baafadhu maleen ergutiyyaafuu wulii. Tutturtee as baati maas akkaan hin amanne mantanuma maashuma tana jaarsa qabdii jee xiqqollee yaadne osoon akkuma jaansanitti dogoggoreetti bu'e illee jaarsa qabdii jee xiqqoo takka maaliif wooma takkaa'uun
maaltu akka nama jaarsa qabuu dhiisi. Akka nama jaarsa qabuu dhiisi. Nama takkaa dhiiraa wajjinuun taa'inii itti goggooti. Sanni siinaatu gaafata maal goota miti keenya. Diinam isiin tun dhiiraa wajji teessee guddaan naaf isii idduu jira. Akka nama jaarsa qabuutu dhiisi. Nama dhiiraa wajjinu takkaa haasawaa afaaniin godhin fakkaatti maashoon. Maal taatan? Sannaaf isii wal gaafata. Amma dhiirtinis hedduun na bira dhufa. Itti haasawatanii amma isii tana silaa fuudhaniis. Bakka dhanni beektan bakka dhalaan itti baay'attu. Dhiirtinis hedduun dhufa. Itti haasawatanii yoo ka fuudhan taates asumatti mucaa kana dhiiftee isa dhiiftee heerumte jechuu bara. Baalagummaa akkanaa dhaabu qabdan shamarri. An shamara oggunju shamarri fooqarraa si mataa kiyya gubba jirtan. Kabajaa guddaan isinii qaban shamarri. Shamara badaa jaarsa dhiisee dhiira biraa barbaaduun baana malee. Ka qabdanitti alhamdulillah ijaa. Kanaan baana malee shamarri mataa kiyya gubba jirtan. Hayyaay imaana rabbii isinaa guutu warri akkasiisan. Waa gartanii warri qalbiin keessoo haa dhufan jechuu kooti. Kanaafuu isiniin qajeelcha. Hordoftoota keenya niin qajeelchanaatu ta'a. Viidiyoon daawwattootaaf isinirraa maraa jeenitiin daawwattoonni akkana amanu jeen teessisu jira jarri jirjiru jira. Kanaafuu turan eegana bira dhufanii inni bira taa'u isin qama'u. Akkanaatiin isiniin jaa hiikaa isiniin gaggaisaa kaa. Gom maaliif gaa waan takka narra laalinaa isin hordoftoota keenya ati Ahmadis haadha Ahmadis nin takka tasgabbeessa akkuma isin jettan sanitti nin tasgabbeessa. Asagaay nin qajeelcha gaa hordoftoota keenya lafti tun halkan imma halkan na dhufan sa'a malee na dhufan hordoftoota keenya. Ulang kulfila. Kulfi po. Bana daw.